Ammame mucaan kun xiqqishuu tokko dhugaa rabbi kun akkaataa mittillee cha'u namaan jedhaniin beektu miskiina wallaalala hannamicha isa quba ol qabu sanaamu isa cha'u itti galagale biraan sokkine akkam godhatu saano isa akkasii kana bar birriif jedhanii dhala ofii kan nyaatan birriif jedhanii dhala ofii manaa baasanii reeffa kan fudhatan warra akka kanaa jechuudha. Amma mee ilaala mucaan kun homaan beektu hamaaf gaarii addan baafanne maaltu waa'ee biyya arabaa ishee yaachise. Nyaatteen quufne, uffatteen quufne, deemteen quufne. Xinnoo kun ilaalamee dhugaa rabbi nama nazansiistu harka ishii laasti hee miskiina isheen on beektu sanuu. Inni biraa immoo amma gaa tiiktookii waraabachaa jiru moo seenaaf ol kaawwachaa jiru moo sha'u jechaa jiru naan galleef nagaa immoo irraanfanne nagaan waaqayyoo lafuma isin jirtan hundumatti isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii hani nagaa kootii fayyaa kootii waaqa haa galatu warroonni maatii kiyya naa taatanii jirtanittan galatoomaa ulfaadhaa sheerii laayikii naa gochuun dagatinaa warri maatii naan taane immoo maatii naa ta'a sabskraayibii laayikii sheerii naa godhaan isiniin jedha. Akkuma beekamu amma mucaa kana mee ilaalame dhuguma rabbi dhugaaf yoo dubbanne nama xiqqishu tokko maaliif biyyaa baati? Han isa bukkee amma kun abbaadha moo abbaa manaa dhaneenna moo obboleessa dhannameen waanuman jedhu wallaalee maalidhamme kun mee natti himame warri beektan biyyeesus kiristoos maal ta'ee namni keenya maaf birriif lubbuu namaa gurguraa maal ta'ee namni keenya maa maraataa birriinoon dhufa soon umasoo birriinoo qaqqabamasoo maaf kottee duudaa lubbuu homaan beekne kana namaaf gaarii amma ishee akkasii kana bar gaafa dhaqxee mana madaamii galte madaamiin kana godhettu sana gootii kana yookaan hin ergamne kan ishiin jenne kan illikkee qabdu booddee harka isaanitti duute ishee xajjeesee waan isheen goote duuteef hin beekanii duutee bichaa beeku jechuudha. Akkuma ollaan bultee beekaa akkatti bilimmoo abbaatu beekaa jedhan sana. Maaliif amma mucaa kana biyyaa baasu? Maal rakkoon isaanii? Rakkoo birrii yoo qabatan hin hojjetanii? Qaansaraan laffanii hin hojjetanii? Kan mucaa duudaa kan biyyaa baasan. Amma warra afaan hin beekne kun suudii kanatti kan qalamaa jiru jechuudha. Warra afaan hin beekne, warra hamaaf gaarii adda baasee hin beekne, namni biyya arabaa dhaqaaf kan naqan. Mee maaluma namni keenya mee dhugaa rabbii silaa birriif jennee lubbuu waliyyuu hin gurgurra? Akkamitti birriif jennee mucaa ofii hin gurgurii? Dhugaa rabbii. Hundee maal jechuu? Maal fayyadame mee? Isheen harka kumaata maraasti harka. Laayikii godhu sanuu lama ta'anii bukkee dhaabatanii immoo laayikii godhu chaa'u jedhu maal jechuudha? Warra ishee gaggeeffamtu moo ishee gaggeeffamaa jirtu kanamu warra gaggeessaa jiru kanatu keessummaadha. Eenyutu deema? Akkami waansa naafu nan gallee. Miskiina wallah miskiina eebadee miskiina garaa nama nyaatti isa dhugaa gooftaa. Maal godhu gaa jaallatanii budoomanii waqatu bengerree nama uumaa. Gaafa biyyaa baanuu osoo waan hamaaf gaarii adda baafannee manaa baanee gaariidha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf waan hin jedhus na harkaa badee gaafan taa'etti yaadummoo nagaa naa kennuu dide sammuun kiyya jechuudha. Maaliif ani gaafan biyya kana dhufe mana kana dhufee ashawaa fidennaa isaan jedhanii bishaanan geessaan siiniyaa fidennaa jedhan annan dhaabadha walii wallaalee jechuudha. Yoo isaan sukkaaraadhani ashaboo mangeessa deebiseen maaliif hin beeku kaa maalitti hin beekan sukkaara biyya keenyattu nan beeka garuu biyya namaa kanatti maal akka jedhamu hin beeku. Taa'ii nyaadhu waan na arrabsan natti fakkaata deemi waan na arrabsan natti fakkaata kottu kana godhi waan na arrabsan natti fakkaata maaliif homaan barree kaa afaan akka ammaa wanti baratamu hin jiru namni immoo kana dhadhee na barsiisa yeroo hin jiru jechuudha.
isa amma barri tolee COC'n dhufee COC qoramanii darbanii biyya rabaa deeman kana miti. Amma mucaan kuni kana godhi sana godhii gaafa jedhan hin beektu barsiisanii isheen baruu didde bakka maal godhure yookiin gadi darbatu yookiin biiroo geessu yookiin hojjechiisanii birrii malee gadi ishee darbatu jechuudha. Isa akkasii kana ofii balleessanii namallee koomatu jechuudha. Maali mii furmaan isaa akkam maal fakkaata? Ofii balleessine maaliif jara kooman? Ofii gadi qabnee yaaduu dadhabne maaliif sammuun jaraa sirrii miti jenname? Amma warri biyya jiran durboonni isheen biyya rabaa deemte sammuu qabdu. Sammuu keessaa fuudhanii sammuu duwwaa nuu erganii jiru. Sammuun isaanii duwwaa ta'eera lama duwwaa ta'a. Arganii kuna dhufanis. Duwwaa nuun jedhanii kuna dhufanii Dubaayitti maal akka nama godhu biyyi namaa kun mi'aa dhamdhamaa jiru. Warri akkas gubatanii gaafa namaa arganii kanatu sammuu isaan keessaa fuudhee yoo jedhutum sammuu qabnu ta'eyyuu. Akkanatti mucaa homaan beekne birriif jedhanii biyyaa baasanii. Mucaan kochitti kana taate mucaan kochitti sana taate booddee yee maaloo koo kana rakkadhee sana rakkadhee. Isheen otoo nyaatiin otoo uffatiin otoo akka riyyaashii barattee lafa garaa isheen gahiin manaa baasanii waa'ee rakkinaa itti odeessu booddee. Isa akkasii waaqayyo namaa oolchuu. Nagaan nu baase immoo nagaan nu haa galchuu. Keessumaa immoo bakkuma jirtanitti amantaa keessaniif ijoollee keenya biyya Suudii jiraniif tsilooti haa goonuu. Dhugaa Rabbii achitti balaan baay'ee hammaachaa jira rakkoon ijoollee keenya baay'ee haalaan dabalaa jira. Hin hojjetanna jennee biyya baanee harka diinaan nyaatamne reeffi keenya galu baay'ee tokko ulfaataa rabbi nu haa eegu malee.